Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan akkam nagahaa jirtu namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala Mehadii Tube kana dhuftan hundi keessan chaanala kana subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma beekamu guyyaa arantanaa waa'ee bultii yookiin ammoo Jarsaa fi Jartii dubbanna jechuudha. Akkuma beekamu namoonni baay'een keessattuu baroota 2020 asii yeroo haadha manaa isiitii wal dhaban akkasuma immoo yeroo abbaa manaa isaaniitii wajjin wal dhaban gara social media kan dhufanii abbaan manaa kee akkasuma godhee haati manaa kee akkasuma godhee akkasuma immoo bultii ofii miidiyaa irratti baasanii dubbachuun midhaa akkamii akka qabu fi akkasuma immoo faayidaa akkamii akka qabu bal'inaan kan waliin ilaallu tahaa namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala Mehadii Tube kana dhuftan hundi keessan chaanala kana subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma beekamu mee yeroo takka namoonni viidiyoo kiyya kana dhaggeeffachuudhaaf deemtu shaayii yookiin ammoo buna waan jaallattu dhaabbadhuuti fataa jedhii na waliin dhaggeeffadhu isiniin jedha. Akkasuma yeroo aan dogongore bakka kanatti Mehadii dogongorteerta akkanatti wantoota kanaa kana sirreeffadhu kan akkana godhadhu naan jettee akkana gorsitu abdiin sirraa qaba jechuudha. Akkuma beekamu baroota 2020 asii namoonni baay'een haadha manaa isaaniitii wajjin yoo wal dhaban akkasuma immoo haadha manaa isaaniitii wajjin yeroo wal fuudhan yeroo jaalala adda addaa keessa jiran gara social media kanatti haadha manaa isaatii wajjin jaalala bareedduu akkamii keessa akka jiraachaa jiru akkasuma immoo yeroo isiidhaa wajjin wal dhabees miira akkamii akka keessa jiraachaa jiru social media kanarratti ibsachaa jira jechuudha. Akkuma beekamu namoonni yeroo ammaan tanaa bultiin isaanii diigameerra baay'een isaanii social mediaatti post godhaa jiru. Wanti kun faayidaa akkamii isaaniif qaba akkasuma immoo miidhaa moo faayidaa ture hedduudha waan jedhu bal'inaan ilaalla. Egaa dursamee faayidaa haadha manaa ofii social mediaatti baasu takka lama dubbannee miidhaa isaa gara biraatti ceena jechuudha. Akkuma beekamu dhiironni baay'een yeroo baay'ee haadha manaa isaanii gara social media hin baasanii maaliif kun akkuma beekamu namoota biyya alaa jiran kan yoo ta'e namoota baay'ee janajjananii akkasuma immoo shamarran baay'ee biratti tuffatamanii kaaninis haa jedhanii kaaninis haa ja'anii kuni ammoo kabaja isaan qaban akka gadi bu'u agarsiisa. Shamarran baay'een ammoo yeroo barbaadee gadi fuutee warroota messenger isii keessatti isii janajjanaa jiru gadi baaftee ammoo bultiin isaa sun ni diigamti. Faayidaan isaa ammoo inni akka gamasii fi gamana hin laalle inni nama nagiyaa akka ta'e social media kana gubbatti nagiyaan jaalalaan akka haadha manaa isaa wajjin jiraatu yeroo baay'ee suuraa torbaanitti yeroo takka yookiin ammoo ji'a keessaa yeroo takka nama ilmaan qabu taatis ilmaan ofiitii wajjin post godhanii akkasuma ammoo warri social media irra jiru kun isaan fakkeenya godhanii akka bultiin tun bultii gaarii taatetti akka seenan nama affeerran jechuudha. Akkuma beekamu haadha manaa kan kee social mediaatti post godhuun tokkoffaa irratti faayidaa guddaa qaba. Namoota adda addaa biratti kabaja argatta ati maaliif dhuguma namni kun nama sobuu miti akkasuma immoo nama shamarran adda addaa gamasii fi gamana deemee janajjanuu miti akkasuma immoo hiriyoota kan kee kan dhiiraa birattis kabaja argatta akkasuma immoo hiriyoota haadha manaa kan keetii kan dubartii birattis kabaja guddaa argatta jechuudha. Akka biyya alaa kanatti social media irratti yoo post goote namni kun nama nagaa akka ta'e nama gamasiif gamana deemee janajjanne jechuudhaan beekama. Yeroo ammaan tana namoonni social media irratti haadha manaa ofii post godhanii akkuma beekamu faayidaan isaa baay'eedha takka lama jedhamee waan dhumuu miti halkan kana guutuu silaa irra haasawaa bullee hin dhumatu jechuudha. Faayidaa Jarsaa fi Jartiin social media irratti yoo fayyadaman argatan jechuudha. Akkasuma gara social media waan akka TikTokitiinis yoo ta'e Facebookiinis yoo ta'e YouTubein illee haadha manaa fi hojii yoo hojjetan faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Beeki kana jechuun namni haadha manaa ofiitii wajjin waan akkasii hojjetu of eeggannoo guddaa godhuu qaba. Maaliif haadha manaa isaa tana kabajee
jaallatee fedhii isii eegee fi wantoota hundaayyuu wal qixxeessaa yoo deeme bultiin isaanii sun itti fufti jechuudha. Yoo ammoo jarri lachuu durumaayyuu ka faayidaa wayitiif walitti dhiyaatan ta'e yookiin ammoo innis faayidaa wayitiif kan isitti dhiyaatu isinis faayidaa wayii argachuudhaaf kan isitti dhiyaatu yoo ta'e gaafa jaalalti isaanii sun akkasitti namoota sooshaal miidiyaa kana hawwataa deemtee dhiirri tokko tokkos akkasuma immoo dubartiin takka takkas maal jetti an bira jiraannaan beekamtii dila kana hunda argate an akkas goonaan beekamtii kana hunda argate jedhanii boodarra jaarsumaa fi jaartiin kun walitti hinaafuutu dhufa. Gaafa isaan sooshaal miidiyaa irra poosti wal godhan kana koomentii namni godhuuf ni dubbisu akkasuma ammoo wantoota adda addaa yaada koomentii isaanii san jalaa ni fudhatu. Yaadota san ammoo yoo nama faayidaaf walitti dhufan ta'e jarri lachuu duraan erga faayidaan isaanii sun guutamtee fi yuutuubii isiidhaanis kophaa banadhu jedhanii kun ammoo isaanis akkas ta'e jedhanii kun ammoo akkas godhi jedhanii haadhuma jaarsumaa fi jaartii kana wal lolchisiisanii jechuudha. Asumar ammoo marraa jalqabanii. Kan lammaffaatti ammoo yeroo ceenu wanti kun beeku obsa guddaa gaafata. Obsa guddaan isin yoon jedhu waanuma akkanumatti takkaa lama sadi dubbanneef innuu miti. Dubbiin jaarsaa fi jaartii tun nama sammuu qabu qofaatu itti yaadee dubbataa jechuudha. Akkuma argan namnummaan arge dhufee seenee abaluun akkas ta'e abaluun akkana ta'e kajaanii miti jechuudha. Wanni jaarsaa fi jaartii jabduudha. Rabbii tokkichaa fi isaan qofaatu beekaa jechuudha. Eegaa mee gara midhaa bultii ofii sooshaal miidiyaa irratti baasuun qabu takkaaf lama dubbanna. Yeroo baay'ee yeroo wanti kun ka'u keessattuu ijoolleen godina Oromiyaa lama yoo wal fuute yeroo baay'ee wanti kuni gammachuus qaba, gaddas qaba, wantoota adda addaatis qaba. Akkamitti yoo jettanii gaafa godina biraarraa godina biraa dhiirri lama dhiirri takkaa fi dubartiin takka gaafa wal fuutu deeggartoota godina warra dhiiraatii fi godina warra dubartii saniitu adda bahaa jechuudha. Deeggartoonni isaanii kun akkam tahanii gara lamatti adda qoodan yeroo intalaa fi gurbaan kun suuraa isaanii poosti godhanii deeggartoonni intalaatis intalaaf harka rukutu, deeggartoonni gurbaatis gurbaadhaaf harka rukutu. Yeroo ammoo dubbiin tun deemtee jarri gujuma tokko walitti kamuufattu ta'ee maal godhanii deeggartoonni intalaatii fi deeggartoonni gurbaatis gadi bahanii gandaan wal arrabsu, gandaan wal xiqqeessu. Wanti kun egaa maalii fi faayidaa midhaa haadha manaa fi sooshaal miidiyaa irratti poosti gochuun qaburraa beeki kan amma dubbachaa jiru kuni. Yeroo waan kana sooshaal miidiyaa irra poosti godhanii ganda isiitis asii arrabsanii ganda isaatis asii arrabsanii maal jedhaniin boodarraa kun ammoo gara intalaa goree kun gara dhiiraa goreet maal jedhaanii ati akkasin taatu ati akkanan taatu jedha dubbii gandummatti deebisanii jechuudha. Mee dhugaa dubbachuudhaaf dhiirri takkaa fi dubartiin takka gaafa wal jaallattu gandi sun deemii ganda kanarraa nuuf fudhi jedheeti miti jechuudha. Hireen qooda rabbiiti akkuma jedhamu dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu silaarra Oromoo fi Amaarri akkasitti wal arrabsanii wanta karakkoon qabu maaliif duraan jibbaa walii qaban jan garuu ammoo Oromoo fi Oromoo yeroo bultii keessatti kanatti wal xiqqeessan dhuguma nuti ilmaan abbaa tokkooti jechuun ni ulfaataa jechuudha. Akkuma beekamu namni tokko gaafa walitti dhufu wal jaallachuu jira, wal hiikuu jira, wantoota adda addaatu jira jechuudha. Garuu ammoo dogongoroonni kana hundaayyuu kan hojjetu dhiira malee dubartii miti. Akkuma beekamu gaa dhiirri takka gaafa jaartii fuudhu masuulinnati yookiin ammoo mana san guutuu kan hogganu dhiiraa jechuudha. Yeroo ammaan tanaa wanti arginu faallaadha dubbiin kun. Yeroo ammaan tanaa kan hogganaa jiru biyyoota Awurooppaas, Ameerikaas, Afrikaa keessaas akkasuma ammoo biyyoota Arabaa kana keessaas namni hogganaa jiru eenyuun isinuu ni beeytan dubartiidha jechuudha. Dubartiin silaa aangoo nikaa hiikuu fi nikaa hidhuu qabaattee guyyatti sagal hiite sagal heerumti jechuudha. Guyyaa tokkicha sa'a 24 qabu kana keessatti jechuudha. Garuu ammoo Rabbiin dhiiraa fi dubartii kana gaafa uumu dhiira obsa qabaachise. Dhiirri obsa guddata akka dubartii san haga fedhi yoo aares haga fedhi yoo waatees dhufee sooshaal miidiyaatti yookiin ammoo dafee murteessee bakka hiikaa san hin gahu.
yeroo aares gadi bahee wantoota adda addaa qopheeffatee maal jedhee itti yaadeeti waan kana ka godhu. Dubartiin garuu yeroo sayyoo abbaa manaa israa waan hin barbaanne sayyoo argite na hiiki ana akkasin tahuu ana akkanan tahuu ana akkasin tahuu jetteetuma dubbii baay'isti jechuudha. Maaliif kuni dandeettii rabbiin ganama dhiiraaf kenne obsa kaan ammoo kan dubartiidhaaf kenne. Yeroon kana jedhu dubartiin akka dhiiraa hin jirtu jechuu kiyyaamti jechuudha. Yeroo ammaan tana dubartiin dhiira caaltu baay'eetu jira. Kanaaf wantoota kana irratti gaa dhiirri keenyas yeroo ammaan tana dubartii gadi tahaa jira akka laalutti jechuudha. Gaafa isiin na hiiki jetteen aara yeroo waan takkatti darbatte innis achumarra dhaabbatee hiikaa jechuudha. Gaafa wal hiikan ammoo dubbiin garam deemti gara social media deemti. Akkumaan dursa isinin jedhe isinis deeggartoota kophaa qabdii innis deeggartoota kophaa qabaa jechuudha. Deeggartoonni jaraa lamaan amma jaruma lamaan keessaa namni tokko gadi bahee anaa fi haati manaa kee wal dhiifnee jira yookiin ammoo anaa fi abbaan manaa kiyyaa wal dhabnee jirraa ja'a. Jaruma lamaan keessaa tokkumatu waan kana kaasaa beeku. Yeroo namni kun kana kaasu deeggartoonni jaraa duraanuu akkaataatti wal arrabsan akkaataatti wal xiqqeessan waan dhabaniif waan jarri post goote yookiin ammoo jarri karaa banteef sanitti deemanii wal arrabsanii jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf uummata keenya keessatti keessattuu yeroo ammaan tanaa bal'inaan dubbatamaa jira. Bal'inaan deemamaa jira. Abbootiin amantaa yeroo kana eessa jiru? Gaafa kana ammoo gaafuma dubbiin akkanaa kaate qofa osoo hin taane gaafa kana duraa irratti waa'ee bultii keessatti waa'ee maalii kana keessatti gadi baatanii uummata keenya kan social media warra TikTokis haa ta'u warra Facebookitis gaafa dubbii wayii kaate qofa miti beekaa wanti kuni sanii duratti maaliif waa'ee kanarraa hin dubbanne yeroo baay'ee gaannuti hin dubbanna malee eenyu ka hojiirra oolchuu hin beeynu. Sheekonni keenyaas garuu irraa hin hafne sheekota biraa yoo fudhatte amma guyyaarraa kanuma waa'uma kanaa qofa barsiisaa ooluutu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo keessaa namni yeroo baay'ee waa'ee bultii kanarratti ijoolleen keenya baay'een biyyoota adda addaa irraa isa bilbilanii gaafatan sheeka keenya sheeka Anwaar Yusuf kan Keeniyaa jiru qofaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf har'a uummanni Oromoo sheeka tokkicha kana qofa qaba. Sheeka waa'ee bultiitii fi waa'ee gaaffiiwwan adda addaa fatwaawwan adda addaa godhu. Sheekonni kaanoo eessa jirtan kottaa gara social media gara YouTube kottaa gara TikTok kottaa gara Facebook kottaa guyyaarraa uummata keenya maalli yaadachiisaa waa'ee amantaa kanaa uummanni keenya dagachaa jira jechuudha. Kanaaf ilmi dhiiraatis gaafa waan kana gadi bahee jarjara waa darbatu maal jedhaa gadi bahee jechuudha. Gadi bahee waa'ee kanaa yookiin hin beeksisa yookiin isii beeksisa. Yeroo kana immoo bultiin tuni social meediyaan kun gaa nama diiguu danda'a, nama walitti araarsuu danda'a, nama maal godhuu danda'a. Akkumaan dursa isiniin jedhee jarri lachuu deeggartoota qaban. Deeggartoonni isaanii kun gadi bahee kun kaan arrabsaa, kun san arrabsaa, kun kan arrabsaa jechuudha. Laal sababa namni lama wal dhabeef jecha, sababa jaarsaa fi jaartii walii kaniif jecha gandi guutuun bahee wal arrabsaa jira jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf waan namarraa hin fakkaanne ijoolleen kun jalqaba gaafa wal fuutu gandi sun deemi warra abalurraa nuuf hin jenneen. Akkasuma ammoo innis gaafa bakka isinis gaafa ganda san jaalattee yookiin itti heerumtu deemii gandi isaanii sun ergatee ganda sanitti nu heerumu hin jenneen jechuudha. Laala asirratti mee waan kana hundi keessa nu adda baafadha. Ijoolleen kun kan walitti dhufteen jaalalaan nama jaalalaan walitti dhufe kana isin maal gochuu qabdan? Benziila jidduu isaaniitti rabxanii ibiddatti qabsiisaa jirtan jechuudha. Akka ijoolleen kun walitti hin deebine akkas godhaa jirtan isin. Namoota baay'ee social media kanatti jaarsaa fi jaartii walitti mufataniif jecha yookiin ammoo jaarsaa fi jaartiin ajandaa isiniif uumaniif jecha ofii isaaniitti wal dhabanii bilook wal godhan nama miiqaatu jira yeroo ammaan tanaa kanaanuu beeku jechuudha. Nama miiqaatu jira. Kuni uummata keenyarraa hin eeggamu. Uummanni keenya dammaquu qaba. Hanga yoomiti isin gad deebitanii waa'uma kanaa qofa haasoftan. Dhugaa dubbachuuf uummanni nu booda warri qabsoo eegaleeyyuu eessa jira? Nuti har'a qabsoo dhiifnee maalii dhiifnee dhugaa obboleessa keenya artist Haacaaluu Hundeessaa baasuu dhiifnee gad deebinee waa'ee bultii namaa ajandaa godhannee haasofnaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhaabni adda bilisummaa Oromoo
erga hundaa'ee waggaa meeqa? Erga hundaa'ee waggaa meeqa? Mee hundi keessan koomentii jalatti nuuf deebisa. Waggaa meeqa dhaabni adda bilisummaa Oromoo erga hundaa'e? Garuu ammoo dhaabonni nu booda hundaa'an fakkeenyaaf biyyoota akka Eertiraa fudhadhu, biyyoota akka Sudaan Kibbaa fudhadhu, nu booda qabsoo eegalanii nu dura xumuranii jechuudha. Nuti garuu arras gaddeebinee yoo jaarsaa fi jaartii wal lolan asirraa ajandaa godhan, yoo maalii fi maalii walitti buute asirraa ajandaa godhan. By the way, uummanni keenya kun uummata akkamii? Abaarsa maalii qabna nuti Oromoon kun garuu? Yeroo baay'ee yoon kophaa kee itti yaadeetiin ilaalu abaarsa guddaa wayii qabaachuun oolu. Wallaahi. Uummanni keenya kun silaa gadi bahee har'a waan nu keessa jiraa kana addunyaatti beeksisuu qabatu. Dargaggoon keenya gadi bu'ee kun silaa Oromoo tana takka godhee Oromoo bilisumsuu qabu gaddeebi'ee ganda nama arrabsaa jechuudha. Sanuu bar nama beekamaadha. Namni kun nama hayyuudha jettee ati eeyduutu gadi deebi'ee ganda nama arrabsa. Mee wantoota akkanaa kana yoo argitu maaltu sitti dhageemaati? Ana akka mataa kiyyatti wantoonni kanaa kun wallaahi ittiin qaanfadhaa jechuudha. Ittiin qaanfadha. Bultiin keessattuu jaarsaa fi jaartiin takka gaafa wal dhabanii dursaas isin walitti hin finne. Yeroo adda baanis akkasummoo ajandaa hin godhatina. Please keessaa baha. Waa'ee bultii namaa keessa. Eenyuyyuu taanaan bultii bareedduu barbaada. Namni hundiyyuu jireenya bareedaa jiraachuu barbaada. Anis, achis, isinis hundi keessanuu jechuudha. Bultii namaa tana keessa immoo namni lama gaafa jaarsummaan takkaayyuu gaafa isin jidduu seente bultiin tante sun diigamtee jirti jechuudha. Keessattuu yeroo ammaan tanaa warroonni biyya alaa jirtan haadha manaa keetii wajjin yoo wal dhabde yoo dandeesse sirreessi mana keessatti. Yoo ka dadhabdu tahee ammoo namatti iyyuu hin himatini jechuudha. Namatti gaafa himatte bultiin tante sunu maal taate ni diigamti malee abadan jaarsa bira geenyaan keessattuu jaarsota biyya alaa kana bira geenyaan abadan siif hin qajeeltu. Hin baddi. Hin diigamti bultiin tante. Maalii fi jaarsaa fi jaartiin akka shari'aa keenyattis yoo laalle yoo wal dhaban maal godhanii jaartii tante tana ittiin ooddaa waan isin irra jirtu sanirraa yoo deebi'uu didde immoo isii yoo duraan ka bira raftu taate isii biraa kaateet bakka biraa raftaa jechuudha. Haga ji'a takka akkas isin goota gaafa isin didde ammallee nyaatuma isin hojjettu kana nyaatuu diddaa saniinis yoo badii ofii sirreeffachuu baatte deemtee biraa ala bultu. Yoo saniinis diddee akkasitti hiikamaa jechuudha yooma hiikaa taateeyyuu. Akkanumatti lafaa kaanii jechuma takkaa lama walitti darbataniif namni jaartii ofii hin hiiku. Dhugaan siin jedha. Jaartii ofii namni jechuma takkaaf lamaaf jecha guyyaa lama dura yookiin ammoo sadi dura harrumaan tana nagaa wajji jiraatanii boru yookiin iftaan waliikinee jirraa kun hin ta'u. Akka shari'aattis yoo ta'e ji'a sadi adda turuu qabdan erga haadha manaa keetii wajjin adda baatee ji'a sadi erga turtee booda hiikuu dandeessaa jechuudha. Erga ji'a sadi yookiin ammoo xuriin laguu yeroo sadi yerootti dhufe. Xuriin laguu yookiin ammoo dhiigni ji'aa kan dubartiitti dhufu yeroo sadi yoo itti dhufe hiiktaa jechuudha. Arruma lafaa kaatee haadha manaa kee kana hiikee jechuu hin dandeessu. Shari'aan wanti kun beeki bakka akka qoosaatii miti. Ji'a sadeen kana keessatti adda turtanii isin osoo walitti hin dabalamin yoo turtanii booda isin akka ulfi garaa jiru laalamee akkasuma immoo wantoota adda addaa irraa maramteet gaafa si ati hiitu isin yoo deemtee heerumtellee ati yoo lammaffaan hin deeffadha jette beekee deeffachuu hin dandeessu. Hage isin nama biraatti heerumtee namni biraa hiikee achi booda fuudhuu dandeessaa jechuudha. Arra kanumaan hiitee maal jechuun miti. Kanaaf bultii tante tana gaafa hiitu ji'a sadi qabda. Ji'a sadeen kana keessatti eenyutu dubartii yoo taate dogongora ofii sirreeffattee mungkin deebi'uu dandeessa. Ji'a saditti jechuudha laa. Eega oddeenii ranyaachuu diddee bira rafuu diddee booda ji'a sadii oddeenii saneenis yoo sirraa'uu diddee kan hiiktuu jechuudha. Akkanumaan lafaa kaatee guyyaa lama yookiin ammoo sadi dura wajjin jiraachaa hin hiiktu. Seera shari'aatis baradhu.
So TikTok mara deemtee sirbuu dhiisi. Siif galee kanaaf akkasitti hiikama. Yoo ammoo ji'a 3 osoo hin geenye deeffachuu barbaadde ni deeffattaa jechuudha. Ni deeffatta. Ji'a 3 osoo hin geenye ka adda baatanii yookiin ammoo hiite ji'a 3 osoo hin geenye deeffachuu dandeessa. Kuni waan akka saniitiif fatwaa sheekotaaf dhiifnee viidiyoon kun isinitti dheeratu hin oolu. Akka gorsaatti wantoota xiqqoo tokkoon isinitti dhaammadhee bahuu barbaada. Akkuma beekamu gaa namoonni yeroo dhiirri tokkoo fi dubartiin tokko wal hiiktee gamasiif gamana harka rukuttan please dhiisaa, wanti kuni nurraa hin eeggamu. Maaliif yoo jettanii gaafa gamas garagaltanii gamana garagaltanii nama arrabsitanii nama tokkoof jettanii godina guutuu arrabsaa jirtan. Godina hunda keessa akkuma namni gaariin jiru akkuma namni badaan jiru namni gaariinis jira. Gaafa kana arrabsitan ammoo hiriyoota akkam jaalattantu jira. Atis deebitee baruu ganduma sanirraa fudhuu dandeessaa. Yookiin ammoo atiin arra godina namaa arrabsitu kun dheeyxee godina sanitti heerumuu dandeessaa. Gaaf sammii maal jetta? Waan arra arrabsaa turte yookiin arra hojjetaa turte kana akkam goota? Isaatu na dhibeen tokkoffaarratti. Kan lammaffaa warroonni gamasii fi gamana deemtanii gandi kuusaa akkasii, gondi kun akkanaa, gandi kun akkasii jettan please. Keessattuu dhiirri durbii waan feete haa jettu. Durbii maaliif haguma harmi isii rarra'uu sammuun isii yookiin ammoo ayiliin isiitis rarraati kan durbaa jechuudha. Dhiirri ammoo wanti akkanaa kun baay'ee isinirraa fokkisa. Baay'ee isinirraa fokkisa. Atiin arraa kana jettu kun gonduma arrabsaa jirtu kana yoo ka carraa rabbi si geesse akkam taate hagam takka ofitti qaanfatta. Boru jechuudha la. Yoo ganda san dhayite akka hagam takka akka ofitti qaanfattu sumaaf dhiisaa jechuudha. Godinni kana akkasii, godinni akkasii akkana. Kun nurraa hin eeggamu nuti. Kuni nurraa hin eeggamu. Atiin arra bultii namaa keessa seentee bultii namaa olii gadi keessa laayitu kun boru bultii tantees akkanumatti namni keessa sii taphataa jechuudha. Kanaaf waa'ee keessattuu namni ganaa bultii ijaarrachuu barbaadan bultii namaa keessaa baha. Please wanti irratti yeroo dabarsuu barbaaddan yoo ta'e waan baay'eetu jira. Waan baay'eetu jira jechuudha. Wanti itti qoostanis yoo ta'e, wanti itti bashannantanis yoo ta'e, wanti itti bohaartanis yoo ta'e waan baay'eetu jira. Waan tokko lamaa miti. Tokko lamaa miti jechuudha. Kanaaf haga dandeessan namni tokko gaafa wal dhabu akka namni sun walitti araaramutti yookiin ammoo akka nama isaan lamaan araarsutti jaarsa tahaatii jidduutti dhihaadha. Sanin gootan taanaan isiniif galee sanin gootan taanaan yoo gamas garagaltanii nama arrabsan garana garagaltanii nama arrabsan gandi sunis nama qaba. Wanti isin amma hojjechaa jirtu kun godina san lamaan adda akkanatti fageessa malee walitti hin deebisu jechuudha. Dubbiin social media kun dubbii qoosaati miti. Waan ati arra dubbachaa jirtu kana boru ijoollee kan kee akkasuma immoo ijoollee kan keetiitu argaa jechuudha. Atillee arra ganda sayyoo dhaquu baatte ilmaan kan keetii achi dhaquu danda'an. Dubbiin kun dubbii social mediaati. Waggaa dhibbata akka wanti ati arra dubbatte screenshot godhamee gaafa ol kaayyame yookiin ammoo social mediummaan Facebook yookiin ammoo YouTube kuni waan nuti arra hojjechaa jirru kana ummanni bara 2023 keessaa gaafa teknooloojiin akkasi dursa babal'achaa jirtu sun gaafa TikTok dursa baname san gaafa Facebookiin akkasitti ho'aa ture san ummanni bara 2008 addunyaarra jiraataa ture ummata akka bara 2023 jechuuki ummata akkanaati ja'aniit gadi nuuf baasanii jechuudha. Viidiyoo nuti arra dubbachaa jirru postii nuti arra postii godhaa jirru kanaa jechuudha. Waan arra dubbannu kana ilmaan keenyaatu arga, ilmaan keenyaatu arga. Kanaaf haga dandeenyu waanuma gaarii haa hojjannu. Ummata keenya kana haa tokkomsinu isiniin jechuu barbaada. Obboleewwan kiyyaa viidiyoon kunis gaa akka isinitti dheerate nan beeka.
daqiiqaa 25 yoo maali yeroo biraa kan walitti deebinu ta'a hundi keessan nagaan naaf turadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.